Mari ministeerota guyyaa har'aa walgahii idilee 54ffaa ta'een dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuu murtoowwan gurguddoo dabarsee jira. Abbaan alangaa federaalaa sababa hin beekamneen himannaa haaraa sadii ministeera nageenyaa duraanii Deetaa Taayee Danda'a irratti dhiyaate kuffisuun isaa dhagahame. Dhaabbileen mootummaa Ameerikaatii fi dhaabbileen idil addunyaa biroo ijaarsa buufata xiyyaara idil addunyaa Bishootuutiif deeggarsa taasisuun dhagahame. Itoophiyaan biyya investimentii fi tumsa biyyoota birootiif filatamtuu akka taate ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos hime. Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu isiidhaa fi Iraan jidduutti taasifamaa jiru akka dheeressu erga beeksifteen booda Chaayinaan immoo naannoo baay'ee galeessaa keessatti waraanni hoofaa kallattii qaxxaamurarra akka jiru akeekkachiisuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu Egeree Miidiyaati amma bal'inootu isinitti himu. Mari ministeerota guyyaa har'aa walgahii idilee 54ffaa ta'een dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuu murtoowwan gurguddoo dabarsee jira. Haaluma kanaan manni marichaa jalqaba irratti waliigalteewwan deeggarsaa fi liqii faayinaansii lama irratti murteewwan garaagaraa kan dabarse yoo ta'u waliigaltee liqii yuuroo miiliyoona 80 ejensi misooma faayinaansii irraa argamee fi karoora riifoormii diinagdee mandhee raawwachuuf oolu akkasumas liqii baankii investimentii awurooppaa irraa argame yuuroo miiliyoona 110 irratti mari'achuu manni marichaa waliigalteewwan lama imaammata bulchiinsa liqii biyyaalessaa akka wal simu ta'uu erga mirkaneeffatee booda dambiiwwan wixinee kanaan manni marii bakka bu'oota uummataa akka ergamuuf sagalee guutuu raggaasee jira. Itti aansuun manni marichaa waliigaltee eegumsaa fi onnachiistuu warshaa yuuriyaa dhihaate irratti kan mari'ate yoo ta'u waliigaltee kallattii imaammata mootummaa kaa'ame kan hordofu ministeerri maallaqaa waliigalticha mallatteessuu hojiirra akka oolu sagalee guutuun mirkaneessee jira. Sadaffaa irratti manni marichaa wixinee dambii bu'uuraa misooma murtoo nageenyaa saayibarii irratti kan mari'atee fi murtoolee kan dabarse yoo ta'u murteewwan dabarfaman kanaan teekinooloojiin odeeffannoo bu'uuraa godhachuu haleellaawwan saayibarii tajaajila mootummaa irratti taasifamu diinagdee hawaasummaa nageenya tasgabbii biyyaa irratti dhiibbaa uumuu akka maluu fi balaawwan mul'atan hir'isuu akkaataan danda'amu irratti fi to'annoo nageenya saayibarii cimsuu irratti kan fuulleeffate ta'uusaa ibsamee jira. Manni marichaa erga kana irratti mari'atee booda mana marii bakka bu'oota uummataatti akka dabaru sagalee guutuun kan mirkaneesse. Manni marichaa wixineewwan labsii murteewwan haaraa irratti dabarse keessa hariiroowwan gama lamanii idil addunyaa 6 irratti marii bal'aa kan geggeesse yoo ta'u kanaanis mana marii bakka bu'oota uummataatti sagalee guutuun akka darbu taasifamee jira. Dhuma irratti manni marii bakka bu'oota uummataa dambii hundeeffama tajaajila balaawwan tasaa fi ibiddaa irratti mari'achuun barbaachisummaa fi haala ittisa gaggeessuun danda'amu irratti dambii qophaa'ee manni marichaatiif kan dhihaate yoo ta'u manni marichaa wixinee dambii kana irratti galteewwan dabalataa ergaa gaazexaa Naggariit irratti maxxansee akka mirkanaa'u taasisuun sagalee guutuu raggaasee guyyaa har'a oolee jira. Abbaan alangaa federaalaa sababa hin beekamneen himannaa haaraa sadii ministeera nageenyaa duraanii Deetaa Taayee Danda'a irratti dhiyaate kuffisuun isaa dhagahame. Oduu walqabatu biraatiin manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa har'a qorannoo aartistootaa fi tiktookaroota hanna dhaabbata investimentii fiinteekii walqabate shakkamtoota to'annoo jala oolan irratti yeroo qorannaa guyyoota 7 kennee jira. Waggoota hedduuf murtee osoo hin argatiin kan ture dhimmi ministeera Deetaa nageenyaa duraanii Taayee Danda'a irratti abbaan alangaa federaalaa sababa hin beekamneen himannaa haaraa sadii ministeera nageenyaa irratti dhiyaate kuffisee jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa himannaawwan sadan wal cinaa ta'an humna mootummaan kuffisuuf qophii guddaan odeeffannoo sobaa fi doorsisaa waa'ee raayyaa ittisaa biyyaa babal'isuu akkasumas mootummaa maqaa balleessuu jedhu irratti oliyyannaa Taayeen dhiheessan irratti murtii kennuuf har'a beellama qabatee kan ture yoo ta'u haa ta'uutii malee sababa abbaan alangaa hin himamneen dubbiin kun dhaddacha har'a irratti osoo hin himsamin hafee jira. Abukaatonni obbo Taayee Danda'a akka himanitti sababa kufaatii kanaatiif akka ragaan qabatamaa fi wanti ifaa ta'ee hin jirre kan himan yoo manni murtii akka sababa kana dhiyeessuuf akka gaafatamus dhaamanii jiru. Obbo Taayee Danda'a hidhaa waggaa 7 qawwee hayyama hin qabne qabachuu irratti murteen gara waggaa 4tti gadi bu'uu isaa hubatameetii jira. Oduu walqabatu biraatiin manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa har'a qorannoo aartistootaa fi tiktookaroota dhaabbata
Akkaataa investimentii fiinteek waliin wal qabate shakkamtoonni to'annoo jala oolan irratti yeroo qorannoo guyyoota 7 kennee jira. Artistootaa fi tiktookaroota hedduu of keessatti kan qabate gareen kun poolisoota wal xaxiinsaa yakka maallaqa guddaa gowwoomsuu fi lakkoofsa miidhamtoota komii dhiheessanii baay'achaa dhufu yeroo qorannoo dabalataa akka kennamu kan gaafatamee fi dirqisiisaa ta'uusaa kan ibsamee jiru yoo ta'u dhaddacha irratti wantoonni kun xiyyeeffannoo guddaa akka barbaadaniif kun hundee isaa gadi fageeffatee akka jiru shakkamuudhaan wal qabate yeroon dabalataa akka kenname ibsamee jira. Haa ta'u malee poolisiin qorataa jiru ragaalee hafan dhugaa ta'uu fi ragaa walitti hidhannaa qaban beellama guyyoota 14 gaafatee kan ture yoo ta'u gaafii abukaatonni shakkamtoota maamiltoota isaanii mirga wabiitiin akka gadhiifaman dhiheessan manni murtii kufaa taasisee jira. Manni murtichaa poolisiin qorannoo galmee qorannoo xumuraa eebla 21 akka dhiheessu ibsameeti jira. Itoophiyaan ijaarsa buufata xiyyaara idil addunyaa Bishooftutti fi dhaabbileen mootummaa Ameerikaa, dhaabbileen faayinaansii gurguddoo fi dhaabbileen beekamoo kanneen biroo deeggarsa taasisuun dhaga'ame. Dhaabbileen kunneen waltajjii rood shoow faayinaansii Waashingitan irratti piroojeektiidhaaf deeggarsi akka taasifame ibsameeti jira. Aangawoonni olaanoon Ameerikaa ajandaa fooyyessi diinagdee fi guddina Itoophiyaa irraa amantaa cimaa qabaachuu kan ibsan dhugaa ta'u ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shidee wayita kana buufanni xiyyaarichaa daldala investimentiif akka mijatutti kan ijaaramu ta'uu ibsatee jira. Hariiroon galmee biyyoota lameenii cimsuuf akka utubamu kan tajaajilu dhugaa ta'u riiformiin diinagdee Itoophiyaa deeggaruu dabree dhaabbileen Ameerikaa fi carraaleen daldalaa bal'aan kan uumaman ta'uu ibsameeti jira. Hojii raawwachiisaan olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo gama isaatiin akka ibsetti piroojeektiin michummaa yeroo dheeraa dhaabbilee Ameerikaa waliin jiru cimsuun fedhii geejjiba idil addunyaa guddachaa dhufe guutuuf akka danda'us ibsameeti jira. Itoophiyaan biyya investimentii fi tumsaatiif biyya filatamtuu akka taate ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xibeetiyoos himuun dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xibeetiyoos gama raawwii hojii baatiiwwan 9 dabran laalchisee ibsa isaanii keessatti waggoota jijjiiramaa dabran hojiilee dippiloomaasii milkaa'ina qaban hedduun hojjetamuu ibsatee jira. Waltajjiiwwan idil addunyaatii fi galmee irratti ajandaan Itoophiyaa olaanaa ta'uu fi dhimma hulaa galaanaa ajandaa guddaa akka ta'es kaasee jira. Ajandaa kana qaamolee garaagaraa hubachiisuu fi akkasumas Itoophiyaadhaaf ilaalchi gaariin argamaa jiraachuu kan ibse ministeerri dhimma alaa kun yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan karaa dippiloomaasiitii fi carraa hojii uumuutiin biyyoota biraa wajjin hariiroo cimaa uumte jiraachuu ibse. Dhiibbaa dippiloomaasii ijaarsa hidha guddicha haaromsaa irra ture dandamachuu ilaalchisee hedii erga xumurameen booda milkaa'inni dippiloomaasii biraa kan uumame ta'uu ibse. Itoophiyaan miseensa guutuu garee BRICS pilaas taate filatamuu fi hirmaannaa gochuu eegaluulleen injifannoo dippiloomaasii guddaa akka ta'e kan ibse ministeerri kun Itoophiyaan investimentiif tumsa biyyoota biroo kan barbaadamtu ta'uu ibsatee jira. Biyyoonni dhiyoo fi fagoo Itoophiyaa tumsuu barbaadan hariiroo Itoophiyaa waliin qaban cimsuuf tattaaffii gochaa akka jiranis ministeerri kun ibse. Bu'uuraaleen riiformii diinagdee argaman qabeenyawwan uumamaa gara bu'aatti jijjiiramuun akkasumallee hojiileen guddina magariisaa fi eegumsa naannootii fi kanneen biroo hojjetamaa biyyoonni biroo Itoophiyaadhaaf tumsuuf kan filatan ta'uu ibsatee jira. Hojiileen dameewwan diinagdee ijaarsa dhaabbileetii fi eegumsa naannoo hojjetaman milkaa'ina dippiloomaasii Itoophiyaa akka ta'e ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Xibeetiyoos ibsa guyyaa irraa kanneen beeksisee jira. Chaayinaan baajii galeessaa keessatti waraanni ka'uuf haalonni murteessoo ta'an akka jiran eegamsiteen booda karaa ministeera Haajaa Ilaayisii akeekkachiisa kan dhaga'ame. Qaamoleen hundi walitti bu'iinsi akka hin deebine ittisuu akka qaban Chaayinaan dhaamsa dabarsite. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Goochigaan ibsa kanneen haalli kun ammallee yaaddisaa ta'uu kan ibse yoo ta'u fi waraanni kun akka dhaabbatamuuf dursi kennamuu akka qabu ibsatee jira. Qaamoleen dhimmi ilaallatu if qabuu fi tarkaanfiiwwan wallabdee hammeessuu danda'an irraa fagaachuu akka qaban kan ibse ministeerri kun Chaayinaan wallabdee karaa siyaasaa fi dippiloomaasii furuu akka deeggartus ibsatee jira. Dubbiimaan kun nagaa fi tasgabbiin baay'ee galeessaatii fi naannoo galoo galaanaa akka jiraatu gochuuf dhukaasa dhaabuu fi marii bal'aa taasisuun barbaachisaa ta'uu ibsatee jira. Chaayinaan wallabdee salphisuudhaaf tattaaffii dippiloomaasii amma eegale kan deeggartu ta'uu ministeerri dhimma alaa Chaayinaa kun ibsa guyyaa irraa kanneen beeksisee jiraachuun ibsame. Yeroo ammaan tana ammoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduutti mallatteeffame gama xumuraatti kan dhufe yoo ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti raawwatu yeroodhaaf dheeressee jiraachuu beeksise.